Qajeelchi barnootaa bulchiinsa sablammii Oromoo barattoota 20,000 ol qormaata naannoo fi biyyaalessaa qoruudhaaf qophii xumuruusaa ibseera. Imaam Ibraahim ammas dabalata qaba. Qajeelchi barnootaa bulchiinsa sablammii Oromoo waltajjii sosochii qormaataa biyyaalessaa fi naannoo bara barnootaa 2017 gahee qabeessota waliin magaalaa Kamiseetti gaggeesseera. Itti gaafatamtoonni waajjira barnootaa aanaa fi bulchiinsa magaalotaa waltajjicha irratti hirmaatan qormaata naannoo fi biyyaalessaatiif qophii gahaa taasisuu isaanii ibsaniiru. Barattoonni qabxii fooyya'aa akka argatan gochuuf deeggarsaaf to'annoo gahaa taasisaa akka turanis himaniiru. Deeggarsa addaa isaaniif karaa barsiisaatiin dabaree lamaan dabaree faallaatiin akkasumas qidaamee fi sanbata deeggarsa addaa isaaniif godhamaatii kan jiru. Akkasumas kutaa 12ffaa manneen barnootaa 4 qabnu keessaa barattoota kutaa 12 bara kana qormaata fudhatan soshaalis naachuraalis 127dha. Isaaniifis deeggarsa addaa isaaniif godhamaatii kan jiru jechuudha. Kana malees bakka rakkoon nageenyaa jiru irratti manneen barnootaa yaaddoo nageenyaa keessa jiran giddugala wiirtuu irratti fannee qorsiisuu fi kan qophaa'aa jiru. በጋውን ሙሉ ስንከታተል ነው የከረምነው። እኛም ኮሚቴ አቋቁመን ምን ላይ ደርሰዋል የሚል አንድ ጊዜ ኮሚቴ አቋቁሞ መተው ብቻ ሳይሆን ክትትል ነበረን፣ ግምገማዎች ነበሩን፣ እየገመገምን ነበረ። በተለይ የሚፈተኑት ፈተናዎች፣ የሚሰጡት ወርክሺቶች ተማሪዎችን እርስ በርሳቸው እንዲደጋገፉ የማድረጉ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን በጥልቅ ነበረ ስንሰራ የነበረው። itti gaafatamaan qajeelcha barnootaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Idris Ahmad barattoota 20,000 ol qormaata biyyaalessaa fi naannoo qoruuf qophii xumuruu isaanii ibsaniiru. Itti gaafatamaan kun yeroo qormaataa hanni akka hin uumamne qoda fudhattoota godinaa hanga aanaa jiran waliin qindoominaan hojjechaa akka jiranis dhaamaniiru. Qulqullinaan wal qabatee hojiilee gurguddaa qajeelchaan naannoodhaan akkasuma bulchiinsa magaalaatiin aanotaan hojjetamaa dhufan jiranii laayibrarii guyyaa guutuu akka fayyadaman akkasuma immoo oolanii bulanii akka qo'achuu danda'an barsiisaa filatanii akka baratan sanbatan lamaan akka gargaaraman deeggarsa adda addaa gochaa as geenyee jirra. Isaan sun hundi isaanii qulqullina barnootaa irratti vaaliyuu tokko dabaluudhaaf waan ta'eef isa san irratti xiyyeeffannoon qabameeti kan deemaa jiru. Kanaan ala qajeelfamaan qulqullinni barnootaa kan mirkanaa'u keessoodhaan gaafa jennu dandeettii barataa, dandeettii hawaasaa, ilaalcha hawaasni barnootaaf qabu akkasuma immoo gaggeessonni barnootaaf qabu ilaalcha san deebisuu irratti xiyyeeffannoodhaan qabannee hojjetaatiidha kan jirru. Hojjechuu qofa osoo hin taane kallattiidhaanis qajeelfamaanis gadi buufamanii qulqullinaan hanni akka hin faayyeen hanni qormaata keessatti mul'achuu akka hin qabne xiyyeeffannoodhaan qajeelchis kana qabate caasaan gadi hin jirus xiyyeeffannoodhaan kana qabate irratti hojjetaati baroota dhufan kana keessatti sagantaa dhufu kana keessatti qulqullinaan qormaanni akka qoramu nageenyaan haala tasgabbaa'aan barattoonni akka qoraman gochaatiidha kan jiru. Qormaatni kun rakkoo nageenyaa tokko malee akka xumuramuuf bulchiinsa sablammichaa aanotaa fi bulchiinsa magaalotaa waliin qindoominaan hojjechaa akka jirus himaniiru. Akka godinaatti koomaand poostiin qormaataa dhaabbateetiidha kan jiru. Koomaand poostiin qormaataa kun immoo haalaan qoratee haalaan kallattii kaa'ee gara gadiitti kan buusu. Koomaand poostiin godinaa kun koomaand poostii biraan akka dhaabbatu kallattii kaa'ee saniin dhaabbatee jira. Aanu bulchiinsa aanotaa akkasuma immoo magaalota irratti koomaand poostiin qormaataa dhaabbateetiidha kan jiru. Isaan kun haala nageenyaa ni gamaggamu. Hirmaannaan barattoota haala kamiin gara mana barumsaatti deebi'uu qabasa jedhu ni gamaggamu. Gamaggama isaanii booda immoo kallattii ni kaa'u. Kallattii sanarratti barattoonni haala kamiin qoramuu qabanii, barattoonni bara dheengaddaa haala kamiin qoraman, bara baranaa kana keessatti immoo haala kamiin qoramaa jiran, bara kana keessatti akkamitti qorsisuu dandeenya, rakkoo nageenyaa bara dheengaddaa turee fi barana ture haala kam maal fakkaata isa jedhu qorannoodhaan gaggeessaatiidha kan jirani.